React video le nama irratti yaada kennata dhageeffachaa akkamitti akka waraabnu bilbila tokkochaan mala kana eenyulleen sin agarsiisu ufiin dhaada kaatikkashu React sila akka seeraatitti kompiitaraan kan hojjetamu akka rakkootitti ammoo bilbila lamaanii kan inni waraabamu jechuudha. Ani duuba karaa salphaadhaan bilbiluma gartee ittiin of waraabdu kanaan akkamitti akka React waraabduun sin agarsiisaa jechuudha. React wantoota gartee social media kanarratti namni akaawuntii isaa ittiin guddifatu galii isaallee ittiin argatu walumaa galatti React jechuun video namaa irratti yaada kennataa dhageeffataa akkasiin gartee miidiyaa irratti baasuun akkaataa viidiyooleen itti waraabaman keessaa isa hangafa jechuudha. Duuba isa kana ifaajeet akka malee karaa laafaadhaan akkamitti akka hojjetan isin agarsiisa. React video namaa gartee dhageeffataa irratti yaada kennataa karaa bilbila tokkochaan itti waraabnu jechuudha. Appii kana fayyadama jechuudha. Appiin kun faayidaalee hedduu qaba. Har'aan tanamee kanuma isin agarsiisa video namaa akkaataa gartee ittiin hojjetan jechuudha. Appii kana amajjii irra isiniif kaayeeti jira. Waraana jalqabaa dhuftan appii amajjii bilbila keessanii irraa hin qabne Play Store keessanii irra seentanii sarchi Play Store kana irratti tuqxanii amajjii jettanii katabdanii sarchi gootanii amajjiin isa kana irratti tuqxanii install gootanii gadi buufattan. Eegin install isin ta'e open gootanii irra seentan. Allow gootanii hayyama kennitaniif. Egaa kana isin baname bakka sarchi kana irratti 8 katabdanii sarchi gootan. Kan akkoof 8 jalqaba isin dhufe kana irratti tuqxanii irra oloftan haga dhumaatti irra oloftan. Jala dhumarratti daawlota ta'e argatan daawlota irratti tuqxanii watch out ta'e kana irratti tuqxanii jidduu kanatti beesa gabaabaa sekondii 20 isin dhufa. Beesa kana keessa waan isin fayyadu jiraata keessa fayyadamu yoo waan isin fayyadu keessa hin jiran nagaruu mo'idanii eksi mataa gubbaarra isin dhufa eksi yeroo tuqxan install bira isin geessa. Install gootanii gadi buufattan. Egaa install isin ta'e open gootanii irra seentan. Agrii kana irratti tuqxan. Get start ta'e kana irratti tuqxan. Allow all kajoo kana tuqxanii hayyama kennitan. Waan video fi audio jedhame ka gartee isin bilbila keessa qabdan jechuudha. Maqaadhaan akkanatti gartee qabatee isiniif dhufa jechuudha. Inni kun gosa lama amma kun folderaan jira. Yoo video irratti jijjiiruu barbaadde isii tana irratti tuqxeeti all video kajoo kana irratti tuqxee raayitii mataa gubbaa tana tuqxa. Akkanaan video an keessaa qabu hundanaa fide video tana ammoo gartee akkanatti dalgatti deeffatuudhaaf isii tana irratti tuqxaniiti isii tana irratti as dabarfattan jechuudha. Raayitii gootan ammallee akkanan naa fide jechuudha. Appiin kun waa hedduu tajaajilamee yeroo biraatti itti deebina. Audio le as keessaa ni jechuudha kanatti argattu jalqaba irratti as keessaa video gartee irratti react godhuu barbaaddu san fakkeenyaaf anamame video barbaaddu san irratti tuqxa. Next goota next get start goota. Nama sa'aatii tokkotti Video nama sagalee irraa callisiisa. Egaa video sagalee irraa callisiiste isii tana irratti tuqxa. Ammallee sagalee isaa jidduu san tuqxee irraa dhaabda jechuudha. Amma as keessaa hin baya. Ka jidduu kana tuqee jechuudha. Isii tana tuqeetumaan keessaa ba'a. Kaameeraa kiyya bira dhaqa. Kaameeraa kiyya irratti tuqa jechuudha. Uf waraabuudhaafi. Duuba akkanaan gara kaameeraatitti na fide jechuudha. Viidiyoon kun akkanatti gartee fuula kanarra jira bakka barbaadde kaa'atta yookiin gubbaa yookiin gartee akkana iftura. Viidiyoon na gubbaa jiru kun kan React irratti hojjetu deemu jechuudha. Waraabuu eegalaa irratti tuqa. Ta gubbaa hin bana. Viidiyoo kan hin dhageeffadhachu amma. jechaadha guyyaa eetiin asumannaaraa kana dhufeetiin jedha jechaadha garaa garfaa deeme maatiin kiyya raayitullee jiraachi deema jedheetiin yeroo maa seenu. Yoo jidduun dhaabuu barbaaddellee kun isii mataan jechuudha. Amma harkumaan achi tuqeetiin dhaabee jechuudha. Ayyee rakkoon gartee isa irra kana jette fakkeenyaaf amma waa'ee viidiyoo kana ibsite haga barbaadde asootti kun ammoo gartee dhaabbatee si eeguutti jira jechuudha. Hundaafiyyuu mee viidiyoo kana dhageeffadha jetteetiin ammallee asirraa waraabbii isaa as tuuxeetumaan pileeyii kana gootee itti fufsiifta jechuudha haasawa isaa. Asiin dhageeffataa asiin ammoo waraabbataa jirta jechuudha. Tole hayyee amma waraabdee xumurtee haa jennu irraa dhaabda. As keessaan video tan akkamatti gartee qubaan gaffidee eksi tana keessa keettaa tole amma itti aanee video san gartee react godhuudhaaf akkaataa gartee itti hojjettudha. CapCut irra seena. CapCut gartee amma dura lakkoofsa 78 amajjii isiniif kaa'ee jira warri hin qabne yoo video editii biraa gartee kan akka gartee kan maastaa qabaattellee video editii ma barbaadde fayyadameeti. Tole ayyaan amma CapCut irra seena. Eda'u fakkeenyaaf ni video godheetiin amma video amma react irratti hojjedhe san fudhaa. Isa kana jechuudha. Video kana amma bakka gartee itti videoon kun haasa'u san bira bakka irraa eegalu san bira geessa jechuudha. Ta gubbaa hin bana. Dhageeffadhachu amma. Asirraa haa jennu amma bakka inni itti irraa eegalu kana irratti dhaabeeti overlay fayyadamee kan amma dura akkaataa ediisaa isin agarsiisee jira ka warri CapCut jechuudha. Overlay kana irratti tuqeeti add overlay kajuu kana irratti tuqee video san ol fudha. Bakka gartee video sun irraa haasa'u san irratti yoo fedhe akkana gartee qubaan tuqxeeti ispiliitii gootee murtee irraa kagabanaa yoo fedhe gartee sagalee isaa yoo jala cufuuf bakka videoon kun irraa haasa'u san jechuudha. Video kiyyaa fi kana irratti wal qixxeeffadhachu amma dura jalqaba kana dhageeffadha. Guyyaa eetiin kaji'u kanarraa eegala kanallee achirratti deebisa jechuudha. Nama sa'aatii tokkotti guyyaa eetiin asumannaaraa kana amma kun gartee an irratti wal qixxeeffadha jechuudha. Asirraa eegala jechuudha gosa tokko haasawaa jira. Isa kana bakka fedhe kaadha kana kan diqqeeffadhe guddifadhe yoo fedhe mataa gubbaa yoo fedhe gartee as kaadha jechuudha. Viidiyoo gartee duubaa ka kaameeraa irratti waraabame sagalee isa kanaa jechuudha. Haga bakka gartee ani haasawa bira gahuutitti irraa cufa. Isa kana akkanatti irra tuqee voolumii jalaa kana tuqeeti isa kana akkana cufee. Guyyaa eetiin asumannaaraa kana dhufeetiin jedha jechaadha. Amma viidiyoo kana kan dhageeffataa jiraami bakka inni haasa'u adeeroon haasa'u san bira haga gahuumee yeroo afaan sochoos ilaala kunoo. Taphachuu hin dandeenye. Mobaayiliin asirraa amma
ispiliitii godha ammas viidiyoo gubbaa. Makareefu sagalee cufee irra gattuqeetiin hin banaaf jechuudha ammas irraachi. Dhibbarra geesse. Yoo jidduu dhaabu kunoo asirratti muraa ispiliitii godhee ka jalaallee muraa bakka gartee itti gartee adeeroo reefuu itti cal'isiise san jechuudha. Isa kana yoo feete akkana gartee fuula duratti jalasiisita yookiin ammoo bakka kanatti footoo isaa fayyadamta fakkeenyaaf amma laal dhageeffadhu. Fiigaa dhufee yoo jidduun dhaabuu barbaaddellee kunoo isin mataan jechuudha. Amma harkumaan achi tuqeetiin dhaabe jechuudha. Amma fakkeenyaaf jidduu kanatti viidiyoo irratti yaada kennadhe jechuudha fakkeenyaaf amma. Egaa akkasitti gartee deemee bakka viidiyoon irraa haasa'u bira oguu ga'e ammas ispiliitii godheetiin kanaan akkanatti gartee jalatti viidiyoo isaa irratti wal qixxeeffadhee asitti mureeti bakka gartee ka jalaa haasa'utti ka gubbaa sagalee jala callisi. Bakka ka gubbaa haasa'utti ka jalaa kana jalaa callisiisa. Yoo feete ammoo gartee ka jalaa kana akkana ispiliitii gooteeti sagalee qofa irraa cufta jechuudha bakka gartee ka gubbaa akka dhagahamu barbaaddetti. Yoo jidduun dhaabuu barbaaddellee kunoo isin mataan jechuudha. Amma harkumaan achi tuqeetiin dhaabe jechuudha. Haala kanaan gartee eega wal qixxeeffatte ekspoortii goota kaa'ati viidiyoo gartee waanuma barbaadde waanuma ittiin ediiti gootu kamiiniyyuu godhachuu dandeessa jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtan kaa.